Miidhaginni namaa kan ittiin ibsamu keessaa tokko ilkaaniini. Namoonni yeroo baay'ee abaluun gammadeera jechuufis ta'e dallanuusaa kolfa salaalanii waan isaanitti dhaga'ame ibsatu. Kaan nyaata guyyaa guyyaan nyaata ittiin nyaannu bira darbee miidhagina namaa mul'isuu keessatti gahee guddaa qabas jedhama. Ilkaan nyaata guyyaa guyyaan ittiin nyaannuu fi miidhagina namaa mul'isu kana meeqan keenyatti qulqullina isaa sirnaan eeggata laata? Ilkaan rigachuu yookaan qulqulleeffachuun bareedinaaf ofitti amanamummaan kolfuuf irra darbee dhibee hamaaf saaxilamuurras nama baraara jedhu ogeeyyiin ilkaanii. Qulqullina ilkaanii eeguuf biyya keenyas ta'e biyyoota addunyaa garaa garaatti rigaa baay'een beekuuf itti fayyadamnu rigaan mukaa isa hangafadha. Haa ta'u malee wayita ammaas rigaan bifa ammayyaan hojjetamee bal'inaan hojiirra oolaa jira. Sanas ta'e kana hedduun keenya akkaataa ilkaan keenya rigannu irratti dogoggora uumna. Kun ammoo fayyummaa ilkaaniif erga keenya miidhuu irra darbee rakkoo fayyaaf nama saaxila jedhu ogeeyyiin. Qorannoon garaa garaa akka agarsiisutti namoonni baay'een ilkaan isaanii akka fedhanitti akka rigatanidha. Keessumaa qorannoon biyya Siwiidinitti gaggeeffame tokkos namoota 10 ilkaan rigatan keessaa nama tokko qofaatu ilkaansaa sirnaan qulqulleessaa jedha. Dhaabbata inshuraansii fayyaa Biriteen Buubaa jedhamu UK keessatti namoota 2000 irratti qorannoo gaggeesse keessaa karaa sirrii ta'een ilkaan kan rigatan walakkaa akka hin caalle qorannoo isaatiin ifoomseera. Yuunivarsiitii Barmingaam UK'tti argamu ispeeshaalistii wal'aansa ilkaanii deebisanii damdamachiisuu Piroofeesar Joosfiin Harshifiild namni gorsa ogeeyyii fayyaa ilkaanii irraa hin arganne kamuu carraan ilkaan qixa sirrii ta'een qulqulleeffachuu dhabuusaa guddaadha jechuun dubbatte. Kanaanis namoonni ilkaan isaanii rigachuu yookaan qulqulleessuuf gorsa ogeeyyii fayyaa isaan barbaachisa jechuun dubbatti. Namoonni baay'een ilkaan keenya akkamiin rigachuu akka qabnu meeqan keenya beeka laata jechuunis Piroofeesar kuni itti fufte. Keessumaa namoonni burishiin wayita ilkaan isaanii qulqulleessan baay'een humna fayyadamuu herreegu. Kun ammoo yeroo keessa erga ilkaanii miidhaa deema. Ergi yoo miidhame baakteeriyaawwan karaa hidda dhiigaa seenuu danda'us jechuun dubbatti. Kana malees ergi ilkaanii haphachuu fi dhumuun ilkaan bakkeetti hafuu danda'a. Kanaafis namni ilkaan wayita qulqulleessu qalbiin qulqulleeffachuu qaba akeekti. Hunda caalaa burishiin ilkaaniin malli gubbaa gadii fi jalaa ol ilkaan riguun filatamaadha jechuunis dubbatte. Kunis erga ilkaanii hin miidhu. Kana irra darbis baakteeriyaas sirriitti qulqulleessa jechuun ogeettiin fayyaa ilkaanii Harshifiild himte. Hoogganaan faawundeeshinii fayyaa afaanii yookaan ilkaanii Niijel Kaarter ammoo akkaataa ilkaan ittiin rigatan kana qofaatu sirriidha jedhanii waan haaraa nama barsiisutti rakkachuurra abbaan kanuma fayyadamuu irratti sirreeffama taasisi yoo itti fufee gaariidha jechuun dubbata. Waldaan fayyaa ilkaanii Ameerikaa, Indiyaa fi Awustiraaliyaa akkasumas tajaajila fayyaa biyyaalessa UK fi jaarmiyaaleen fayyaa biyyoota addunyaa hedduun guyyaatti yeroo 2 yoo xiqqaate daqiiqaa 2 ilkaan rigachuu akka qabnu gorsu. Haa ta'u malee namoonni baay'een ilkaan isaanii guyyaatti sekeendii 33, sekeendii 45, sekeendii 46 hanga sekeendii 97 ilkaan rigachuurra akka turan qorannoo isaaniitiin agarsiisaniiru. Garuus ilkaan rigachuurra daqiiqaa meeqa turuu akka qabnu murteessuuf haalli fayyaan keenya irratti argamu bu'uura jedhu ogeeyyiin fayyaa kunneen. Keessumaa namoonni baay'een baakteeriyaa ilkaan koo keessa baasa jechuun yeroo dheeraa rigachuun barbaachisaa akka hin taane himti Piroofeesarri kun. Akkasumas gosti rigaa fi saamunaan namoonni fayyadamanis murteessaa ta'uu dubbatteetti. Rigaa fi saamunaa ilkaanii gabaarra jiran keessa gariin kan ilkaan riganii balleessan jiraachuu kan himte Harshifiild rigaa ilkaanii jajjabaa fi saamunaan ilkaanii hin gorfamne yoo waliin faayidaarra oolan ilkaan caccabsuu danda'us jechuun akeekte. Kunis adeemsa yeroo dheeraa fudhachuu waggoota yookiin waggoota kurnan lakkaaman ta'uu danda'a malee rigaa hin taane fayyadamuun caccabuu ilkaanii fiduun waan hin oolle jechuunis dubbatte. Kanaafuu rigaa baay'ee jajjabaa hin taaneef saamunaa ilkaanii keemikaalota balfamoo ta'an of keessaa hin qabne filachuun dirqama akka ta'es dhaamteetti. Rigaan mataan xiqqoo ta'eef lallaafaa akka fayyadamnu kan gorsitu Harshifiild ammoo osoo rigaan hojiin ala hin ta'in jijjiirrachuun barbaachisaadha jechuunis gorsiti. Rigaan mukaa irra jireessaan biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi baha giddu galeessatti beekamu miswaaka gosoota rigaa yookaan aadaa ilkaan qulqulleessuuf gorfamanidha. Rigaan aadaa muka uumamarra hojjetamu kun qorichummaas qaba. Garuu yoo sirriitti hin fayyadamne erga dhukkubsuu yookaan miidhuun dhibee ilkaanii fiduu danda'a. Bakki itti rigannu hagam ta'uu akka qabuu fi humna hagamii fayyadamuu akka qabnu irrattis rakkootu jira. Kanaaf immoo falli jetti Piroofeesar kun gama kanaan rigaan elektirikaa qaalii ta'us filatamaa ta'uusaa dubbatte. Sababni isaa rigaan elektirikii yeroo hagamii humna hagamii akka fayyadamnu ofiin waan to'atu waan qabuufis jechuun dubbatteetti. BBC waabeeffanne.